Taaddasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi beellama mana murtii guyyaa har'aa dhimma obbo Jawaar Mohaammed dabalatee warra galmeessan jalatti manni irratti dhiyaate kan namoota 14 abbaan alangaa waliigalaa federaalaa himata isaanii bu'uura ajaja murtiitiin waan hin fooyyeffamaniif manni murtichaa himata lakkoofsa 6 hanga 10 jiran haqeeti jira jaame himata tokkoffaa irraa afuraffaa jiran himata tokkoffaa hanga afuraffaa jiran ilaalchise himatamtoonni yaada yookaan mormii yoo qabaatan akka ibsatan yoo hin qabaatin ammoo jecha amantaa fi waaqii akka kennan gaafa 19/5/2013 akka lakkoofsa biyyattiitti beellamamee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaqanyii ganda Garaadoo jedhamuun beekamutti humnoonni sirnichaa manneen qonnaan bultoota 7 ibiddaan gubuun barbadeessani. Ka'umsi rakkoo kanaa jiraataan naannichaa kan OMN dubbise guyyaa dheengaddaa amajjii 2020 takka ganda Garaadoo jedhamu keessatti waraana bilisummaa Oromoo kan hidhatee bosona jiruu fi waraana bilxiginnaa jidduutti dhukaasni gaggeeffamaa turuu ibsuun lola saniin humnoota mootummaa irra loltoonni hedduun waan miidhamaniif guyyaa kaleessaa aara saniin as deebi'anii isintu shanee sooraa jira jechuun manneen jiraattota ibiddaan gubanii jiran. Godina Arsii aanaa Doddotaa magaalaa dheeraa keessatti doorsifni mootummaan bilxiginnaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru hammaatee itti fufee jira jaame. Humnoonni murna aangoorra jiru nuti Abbaay Tsaayyee fi Siyyum Masfinuu ni ajjeefne kana booda nama nu mormu kamu hunda tarkaanfii irratti fudhanna diinota keenya hunda hanga filannootti haxooyinneeti hiinaa jechuun qeerroowwan jajjaboo adda durummaan aanicha keessatti qabsaa'aa turan adamsuun jiraattonni aanichaa magaalaa hanga baadiyyaa jiran doorsisaa irra jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonolee ganda Lalisxuu Geecoo jedhamutti waraanni mootummaa manneen qonnaan bultoota gubuun jabaatee itti fufeetii jira. Hanga ammaatti manni qonnaan bulaa 7 ta'anii humna addaa poolisii Oromiyaatiin gubatee jiraachuu OMN jiraattota garasiirraa odeeffatee jira. Manneen jiraattota kan gubatan gaafa 12/5/2013 akka lakkoofsa biyyattii yoo ta'u sababni gidiraa kanaatis ijoollee keessan bosona jiru fidaa jechuudhaan akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Mootummaan hooggantoota paartilee siyaasaa Oromoo hatattamatti hidharraa eeguun filmaata haqa qabeessa hin gaggeessu taanaan uummanni Oromoo boqonnaa qabsoo isaa haaraatti seenuuf qopheessuu qabaa jiran qeerroowwan godina Baalee magaalaa Giindhirraa yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif laatani. Uummanni Oromoo mootummoota dabraa fi dhufaadhaan biyya isaa irratti ajjeefamaa, hidhamaa, reebamaa, lafa isaa irraa buqqifamaa, biyya irraa ari'atamaa waanjoo gabrummaa baadhachaas ga'e waan ta'eef kana booda gateettii itti abbootii irree baadhannu hin qabnu jaani. Godina Qeellam Wallaggaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti hidhaa fi dararaan humnoota mootummaan bobbaaseen hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira jaame. Yeroo ammaa namoonni hedduun waraana mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti argaman kan jiru jiraataan godinichaa tokko haalli nageenyaa garas jiru hammaataa ta'uu eere. Keessumattuu mana hidhaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 3 jaameen beekamu keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa irraa waraanaan butaman baay'inaan keessatti argamuu jira. Nagaa fayyaadhaa isin hundaa'u harka fuunee amnaan karaa jira. Jummaa Mubaarak isin hundaafuu baga ayyaama kabajamaa kanaa ayyaama torbaan keessaa jaalatamaadhaa guyyaa jummaatiin rabbiin isin gaheen ja'a. Akkam jirtan harka fuunee nagaa fayyaadhaa. Waan takkaan siima dubbii takka qofa eega seentaniifuu waa takka narraa dhagaa deema. Waa'ee Jawaar Mohaammed namni haa bahuu jechaa jira. Jarri gadhiisuudhaaf deemayes opiniyoon
Amara wal dhabdee jirti Amara naarsuudhaaf gaddisuudhaaf deemti tan anaatu shakkii malee isin hima bahuudhaaf deema garuu an Jawaar Mohaammed haala amma jiru kana keessatti bahuusaa ni morma duraan dhaabbadha seeftii isaatiif gaariidhaa miti akka bahuudhaaf deemu hin shakkinaa bahuudhaaf deema gaddisuudhaaf deeman Amara naarsuudhaaf wal dhabbii Amara wajjin qabaniif gaddisuudhaaf murteessanii jiran gaddisuudhaaf deeman slowly suutaan ilaalanii mucaan kun achi taa'uunsaa dilas bu'aan qabduu yakkaas hin dalaynee ni beekanii gaddisuudhaaf deeman garuu Jawaar Mohaammed achi keessatti yooni hidhaadhaa kan gadhiimu taate diina hedduudha qaba nafxanyaan TPLF caalaa namni diina keettee ilaaltu isaa jarummaan OPDOdhaa kunuu naftanyaadhaa hojii wal keessa laaqamee ifin qulqulleessine isaa illeen jibbaa isaa qabanii yooni eegumsa isaa ijoollee amanamtuu duraan isaa wajjin hidhamsanii wajjin gadhiisanii meeshaa guutuu kennanii fi akka duratti kan deebisan taate yes nin deeggara garuu Jawaar Mohaammed akka namoota kaaniitii miti diina hedduudha qaba nama ajjechaadhaaf isa barbaadu hedduudha qaba nama isa belleessuu barbaadu hedduu qaba kanaafuu akkanumatti gabbee ati bilisaa hidhaadhaa baatee deem jechuuniin kana deeggaruu qabdan dura dhaabbachuu qabdan not only Jawaar Mohaammed hidhaadhaa bahuu qabu ijoollee eeyduu isaa amanamtuu san ijoollee isaa jecha irra hadhaa habbuuqaadhaa jirtu ijoolleen sunis wajjin hidhaadhaa gabbahuudha qabdi eeyduun biralleen godhamuudhaaf qabdi mirgisaa kan duraan saamame eeggamuudhaaf qaba manni kireef deebuu qaba meeshaa isaa guutuun deebuudhaaf qaba malee akkumatti lafaa kaanee firii Jawaar Mohaammed Jawaar gadhiisuun maybe it could be waan nuti yaannu kanaa ala waan biraatiif gadhiisuudhaan malchiisa dhiibbaa addunyaa ta gubbaa jirtu gadhiisanii kunoo Jawaar abbaa fedhee dhawee jedhii ajjeesuudhaan malchiisa an dhugaan isiin namni keenya waan hedduu osotti yaadne akkanumatti haanuu bahu jedhan an bahurra bakki amma jiru sun Jawaariif bakka gaariidhaan ja'a haala amma jiru keessatti haala amma jirutti mana hidhaa jira addunyaa guutuudhaatu akka bakka inni jiru quba qaba miidiyaalee addunyaa hunda jala deema ilmaan Oromoodhaa hundi bakka inni jiru waan keessa jiru quba qaban sigalee mootummaan achi keessatti tuquu hin dandeessu yoo tuqan ibiddaa qabata dippiloomaasii sibbada addunyaa hundaatu mormaani kanaaf sodaatanii ta'anichitti yoo ajjechuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf achirraa gabbaasanii yoo Finfinnee keessa deemjeen Finfinneen guutuun diina Jawaar yoo hin beekne bara Finfinneen guutuun diina Jawaar OPDOn guutuun diina Jawaar sigalee arra ijoollee tajaajillee biyya keessa maallaqaa fi kanaan bitanii sammuu jijjiiraa jiran kan hubadhaa jara keenya riyaalitii jirtu walitti haayifnu dhugaa lafa jirtu walitti haayifnu biyya keessa ijoollummaan kalee wajji wanna jennu ta maallaqaan bitamtee irraan tana garatti nama duwwattu meeqaa jira so kana hunda golbatti qabee yaadde Jawaar haa bahuu qofaan hin deeggaru duraan dhaabbadha lakkii Jawaar haa bahuu jennu akkatti bahuu qaba akkatti bahuu qabuu jira akkanumatti miti akkanumatti security irraa fuudhanii kophaa akka Iskandar Naggatti miikaa guduunfatee dhagabbuumo what is that no san Oromoon hiree baasee duraachuu qabdi yoo akkasitti ba'e Jawaar guyyaa lama dhaawamee beekadha kan caffeeraa mis maal jenaan jaa Jawaaris ni beekadha Jawaaris akka gaarii beeka sigalee innis ni beeka Baqqalaan fa'aa warra duraayis hidhamee baadhaa ture dilas jibbaa hanga Jawaar hin qabu bar Amaarri kitti beeku Oromoo dammaqina Oromoodhaa kan maantanaa kana hunda bar inni gantan Oromiyaa Amaarri kan hunda bar isaan quban qabani Amaarri Jawaarii fideef ta'an wooma Oromoon amata beekatti itti qabsooytee itti alaabaadhaas Jawaarii fideef beekan Oromiyaadhaas Jawaarii fideef beekan
sabboonummaadhaas jooriitu uume beekan. Kanaafuu Joowar lafirraa jibba lafirraa. So Joowar haa ba'uu qofaadhaa miti. Joowar yoo ba'e security isaa guutuudhaa wajjin mirga kalee qabaachaa ture guutuudhaa wajjin eegamee fi yoo hidhaa ba'e akkasiin nu gammachuu. Maaliif eegumsa gahaadha qabaa, bakka qabaa, qabeenya qabaa, if eegaa, security birallee gochuu danda'a. Akkas gurbaan kun Oromoodhaaf jaalannu jibbinu OPDOf illee kaapitaala Joowar Mahaammad. Oromoodhaaf akka Oromootti kaapitaala nuti qabnu jechuudha. Kaapitaala yeroo dheeraa keessatti arganne kaapitaala keenya. Kaapitaala fi namni akkuma lafaa keetuma haa bahu eessa baha haala kamit baha eegumsa akkam qabaata si galee kana hunda question godhu qabnaa jechuudha. OPDOon dubarteeti gadhiisanii Joowar nama yoo ka'e Iskandar Naggatti miikaa guduunfanii fi maal jedhanii miikaa guduunfasan afaan Oromootti maal jedheen qarxaas guduunfanii fi huccuuchi guduunfanii fi deemu yoo jedhiin eessa dhaqa mee eessa dhaqa mee eessa dhaqa natti hima eessa dhaqa dhumuga dhaqa si galee namni biyya keessaa shakkee lubbuun keessa galte namni Oromoo nama ol nama nayitu doosodaa qeeroon bakka kalee hin jirtu Oromoon bakka kalee hin jirtu eessa dhaqa gurbaan kun mana firaa dhaqa no he cannot hin danda'u. Hidhamtoota irraa inni adda jechuudha diina qaba. Kanaafuu jarri OPDOodhaa gadhiisuudhaaf deema. Kana shakkiin godhinaa garuu akkatti gadhiisuu kana hin hayyamnu. Ani hin hayyamu. An duraan dhaabbadha. Joowar Mahaammad security isaatii wajjin bahuudha qaba. Eegumsi gahaan godhamuudhaaf qaba. Bakka uummanni Oromoodhaa amanutti kaamuudha qaba. Ammaaf yeroo bar Abiy jara keenya Abiy bar dhawamee ciisu jira baatii guutuu baatii dabree jira. Xiitiidhaan dhawameeti bar Abiy ciisu jira. Kana beektu Abiy Ahmad bar xiyyitiidhaan dhawameeti ciisu jira. Amma wayyaa jira namni beekaatti koronaa qabee jiran no qawweedhaan wal dhawan beeta mangistii keessatti gareen security gareen tikaatii fi gareen isaa waliin badaniiti Abiy Ahmad wallaahi qawweedhaan dhawameeti ciisu jira. Koronaadhaan miti qabe. Qaallichi itti gaafatamaan dabeeti kaa eenyu maqaan isaa Presidenti naannoo Amaaraa ture sun inni qawweedhaan dhawamee jiru hojiin dhawamanii isa du'aa fi jiruu hanga maantanaa addaan hin barre. Is not confirmed. Du'ee ni jiraan hin barre. Namoonni isaanii wajjin dhawame hedduu. Abiy akka hedduu miidhamee koomaa keessa ture amma garuu agaggimaal. Kan Abiyyuu biyya Abiy tika keessatti hin qabne keessatti biyya Abiy qawweedhaan guyyaa adii dhawame sanuu isaa waa fikkaa'ee deemu waan qawweedhaan ifirraa eegan fikkaa'ee deemu biyya Abiy beeta mangistii keessatti qawwee waliin bananii dhawame keessatti Joowar Mahaammad achi haa bahu silaa Joowar hangammaa du'ee jira na amana ajjeesan OPDOonis nafta jase ajjeefte mana hidhaa jiraachuudhaatu baasee jechuudha. So an dhugaa siima dhugaan isniima haqa rabbii waan rabbiin dabbeeku Joowar haala kanaan bahu an hedduun sodaarraa qaba bahuun qabuu yoo bahe immoo tikasaa guutuudhaa wajjin eegumsa isaa guutuudhaa wajjin bahuu qaba jeetiin amana dhibbaa fi dhibbatti yoo akkas hin taane mana hidhaa san taa'uudhaatu hanga biitti tasgabboytu hanga haalli tasgabbaa'u mana hidhaa taa'uu we need him irra wayyaadhaaf arra bar jara keenya ilaal waan takka fakkeenya laafaa ishee kenna Abiy Ahmad eega aangoo qabate wayita takkitti jaartii wajjiin rafuudhaaf huccuu firraa yaasu malee waan qawweedhaan firraa hiikan bullet proof jedheen faranjiin bullet proof kana huccuu jalaan kaatu malee takkaa gadi hin bahu Abiy takkaa gartanii hugguu bishaan obaasu magaalaa keessa deemee hugguu paarkii eebbisu Abiy Ahmad bullet proof firraa qaba. Yeroo takkitti zinnaashii wajjiin gachiisuudhaaf sanuu if shakkaadhaa hollachaadhaa bullet proof firraa baasaa jechuudha. Takkitti zinnaashii wajjiin gachiisu deemu.
malee hugguu oofisa taa'uus hugguu gabbahuus yeroo hunda akkasumaa wajjin qawweedhaan dhawame Abiy Ahmed akkasumaa wajjin qawweedhaan dhawame jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya ilmaa Oromoodhaa opiniyoon Jowaar gadhiisuudhaaf murteessitee jirti. Yes, murteessee jiran. Murteessan garuu akkami gadhiisuudhaaf deeman jaa'if gaafadhaa. Kana wanni sammuu keessa akka ooftan barbaadu jarri gadhiisuudhaaf deema. Keessitti qaban. Jowaar beeta kalleen qabu. Yakka tokko hojjenna. Jowaar opiniyoo isaa bilisoomsa. Sigalee opiniyoo isaa bilisoomsa. They know. Isaan ni beekan. Abiyyis ni beekaa. Opiniyoo hundinuu ni beekti gartee. Kanaafuu keessitti qabanii gadhiisuudhaaf deemanii gaafa gadhiisan opiniyoonni sodaa guddoo Jowaar irraa qabdi. Jowaar kuni Oromoon gurbaa kana jaalattee jirti. Oromoon gurbaa kana deeggarte. Takka akka nun deeggarre namni waliif hinaaf hayi. Maal hinaafne? Hayi. Opiniyoo hinaaffaati wanni Jowaar balleessa barbaadaniif uummanni Oromoodhaa hanga Jowaar lubbuun jiru nun deeggaruu ni beekan. Hanga Jowaar lubbuun jiru Oromoon nun deeggartu yakka nuti dalagaa jiru kanaas nu saaxilaa. Sigalee Oromoon nama hojjeteef ni beekti. Kanaafuu diina Jowaar opiniyoonis isaaf rafaadhaan jiran. Kanaafiin akkanumatti haaboo tan laaftu haaboo tana infeesisuu duratti yaannee akkamitti bahaa jechuudha gaariidha. Warri haaboo jiru kunoo maaliif deemanii? Hayi. Opiniyoon Jowaar gubaaftu maaliif deemti? Tin qabaattis. Namni bar waan yaadu bitattis yaadee mirgattis yaadee Oromoon ukkaada maal waliin jetti? Meetti ciisii ilaalii waliin jetti waan takka dubbiin ugguu dhibde Oromoon meetti ciisii ilaalii waliin jetti. Kara keenya kana garuu meetti afaan kaadhu ilaaliis ni jedha. Mee dubbiin duratti afaan kaadha jedhan gartee. Ogguu wanni dhibaa dhufte dubbiin jabduun dhufte. Meetti afaan kaadheetiin ilaalaa jedhan karaa keenya kana. Oromoo waliigalatti garuu maal jetti? Meetti ciiseetiin ilaalaa, itti rafeetiin itti ka'ee ilaalaa. Yoo gartee mallee qalbiin tiyya boqonnaan qabaanne yoo jarjaree faa gartee kaaniin waan murteessine mee dura ittiin rafee laalaa jedhan. Nuti immoo itti afaan kaannee ilaallette. Mee boo dura ittiin addeessi jedhan. So dubbiin Jowaar akkasii itti yaada sammuu qabadhaa. Warri firii Jowaar jettan when, how gaafii lameen duubaan kaa'a. Gaafii lameen duubaan kaa'adha. Laala. Ta'abii garuu an huubarraa haradheetii simi jira. Huubarraa haradheetiin huubarraa haxaawee Abiy baatii takkaa fi torbaan tokko qabamee taa'u jira. Warri keessaa walitti dhiyaatu dhukkuba koronaatu qabee jechaa jiran. Koronaa qabee koronaan baatii takkaa fi maarree nama ciibsu. Warri koronaa qabee gartanii baay'ee takka nama ciibsu koronaan no. Xiitiidhaan dhawe. Tanaas isaan waan baase. Xiitiidhaan dhawamee jira. Madaawee jira. Harka mirgaa kana asi fuutee irraa xiitiin asitti wanni bulee pruuviin kana cufa gartee wanta cufa onneedhaa fi tiruudhaa kaleedhaa karaa kana gartee siif cufa. Wanni bulee pruuvii haa ta'in bakka gartee xiitiin dhoytu immediately achuma si jeebsan gartee siif cufa. Siif cufa. Harki dhawmu sirrallee lubbuu sin baatu yoo wallaan sarkattaa dhiinis keessaa yaa'u baatu si wallaan ni fayyita. Miilli sirraa muramu lubbuun sin baatu dhiigaa sirraa yaa si wallaananii dafanii wallaan sarkattu hin duutu. Kanaaf bulee pruuviin kun wanni qomarratti kaa'ataniif qoma tana keessa meeshaan barbaachisaa maashinni rabbiin ittiin jiraadhaa jee nu keessa kaa'ee gurguddaan bakki jiru naannoo kana jechuudha. Naannoo kana jira. Abiy naannoo sana eeggate achiin dhoofne garuu wanti biraa dhooniimi xiitiin uguuni biraas dhoyte si biraas dhoyte baaruudaa hojii seente baaruudaa hojiin baaruunni kun hogguu si seene ifiifuu summisitta as dhooniimi baaruudaa hojii guu seente keessi kun ni miidhamaa jechuudha. Kana warri qawwee beektan ni beektan warri qawwee beektan xiitiin halaalaas dhoyte xiitii qofaa dhufee seenaa si miidha.
xiitiin ugu sibira akkas dhooyte sidhaamte jechuudha sidhaamti baarunni sidhaama xiis keessatti miidhaa gar lamaati tasbiraatun amma laal siyyuun masfiin isa biraayee addara dhoon additi nama sujuuda qabu fakkaatti nama sujuuda qabu nama umrii isaa guutuu salaataa ture gartee san fakkaatti laaltanii footoo siyyuun masfiin laaltanii nama takkaa salaanitti ittiin qadaa'in fakkaata maaliif isa biraayee adda dhaabanii shukuxiidhaan addara dhoonii sujuudni kun cufti sujuuda fakkaatti sujuuda nama takkaa eega dhalate salaanitti hin qadaa'in fakkaatee siyyuu masfiin so Abiy Ahmed akkas ta'e jechuudha itti waan biraasee dhooyte baaronni seeneeti itti summaawee koomaarra ture jechuudha koomaa amma garuu guyyaa sadii mokkana xiqqoo wayyaawee jenna wayyaawee bakka du'arraa deebi'ee jennee itti dhawe jarri kun ifii achi wal dhawee obboleeyyi kiyya dhageeffadhaa barla waan garii akka maatitti haasofnaan waan garii bara akka maatitti akka namni dhageenyetti bar walii himna yoo akka maatitti haasofne waan takka ragaadhaa fagoon dhaginaa Abiy dhugatti injifannoon dilli kun juntaa dila kana qabanii dila kana fixanii Abiyyi kasti as bahee injifannoo labsuu barbaadu meelaala Abiyyi paarkii guyyaa jaare paarkii keessaa ijoollee wajjin makiinaa horee piip jechaa oolu mee gaafa injifannoo guddoo tana dalaganii abbaa Sibaat Naggaatii fi maarree qabanii kaan fixanii wanti jedhan Abiyyi waan xiqqoodhaafuu paarkii xiqqoo sana eebbisee makiinaa ijoollee gubbaa horee piip na duraa maqaa piip jiru mee silaa arra durui Sibaat Naggaa biraas dhaabbatee footoo ka'e anaa akkasii godhe jee durui silaa reefa siyyuu masfiifaa biraas dhaabbatee akkana jee footoo ka'e laata istaayilaan akka ijoollee amata 17 quba keechaadhaa si galee ijoollee maanta naatu kajaabi gufuu ta'an silaa qaata akkana jee reefa siyyuu masfiifaa dhaabbatee akkana jee footoo ka'ee maxxansinuu maxxansi Abiyyi wallahi namana tana akka maatii Facebookitti isitti himu you are my family by the way si galee warri follow warri jira kun akkuma maatii yaata akkuma we are the same family adda fagoo jiraannus biyya jiraannus Facebookin fidee wali gannaqee naafi simmaatiidha jechuudha ilmaanuma manii dubriidhaa fi maarreedhamma naafi sindinuu dubartii fi dhalaan nalaalu jirtan akka ambatti filaayina akka maatii filaala akka maatii cafeeraaf sitte you guys are part of my family so one family da akka family tiin kophaa isin gorsa gartee akka maatii tiin kophaa isin gorfadha kanaafuu Abiy isa akkasi kaameeraa fedhu isa akkasi footoo fedhu isa akkasitti maas injifannoo labsachuu fedhu think about this silaa dila kana fayyaa qabaatee numa ta'a hin taa'u Abiy dhawmee jira akka malee dhawmee miidhamee jira si galee maal siyyuu masfiin addarraa sujjuunni ba'a miti Abiy akka nama harkaan salaatu harka isin dooluu ta'uu noo dhugaa hin beeku yoo gaa maashinatti kaan malee harka isin dooluu ta'uu itti nafne wallahi lazim laala takkasani talamadaati isin talamadaa fakkeenya lamadaa waan gartee akka laaftutti isiniif galtu taayyii shaalaala taayyee dandaadha taayyeen amallisaa baatii takteena eega Abiy dhawme booda taayyishaa amallisaanii jijjiirame laalamee taayyee maaltu taayyee kana amala jijjiiree jeetiin qorachaa turen maalte taayyishaa maaltu ka taayyishaa kana qabbaneessee amala jijjiiree inumaa kana sabboonummaa deebi'ee inumaa nafaa hojjaasuu barbaada nafaa hojjat deebi'ee caffee indenne caffee daayisuu barbaada inumaa taayyee xiqquma naan hin dubbatin malee waan an jechaa jiru kana jechuudhaaf taayyee xiqqoo hafeef caffishaa waan gaarii jirtaa caffee sabboonummaan mayiru qabdi tokkummaan nu baasa xiqqumaaf hin ji'ini taayyeen amalli taayyeedhaa kun yoom jijjiirame
eeguma abidhawme jiram eega abidhawme eega qaallichee dameentika itti gaafatamaan dameentika pirezidaantii naannoo Amaaraa ka duraanii eega dhawme du'e jechuun hin ta'in du'e jira eega sumaayi taayyee amallisaa jijjiiramee taayyeen qabbanaawee takkaa sambooda taayyee girrisaa jedhu dhaggartaniisin baatii tokkichaa kana mee taayyeen gaafa girrisaa jee naawaasaa hin jenne taayyeen shanees jechuu dhiisee jira onek shanees dhiisee jira taayyeen girrisaadhaas dhiisee jira eega abidhawme booda wanni isiniif galtuun abidhawmuun amalli taayyeedhaa jijjiirameeti taayyeen karaa sabboonummaadhaa nafatti sirkachuu barbaade gartee natti sirkachuu barbaade warri karaa dhugaa jiru caffeeraa misfaadhaa gantoonni gartee asii nu faarsoo sirriin jiran jechuuf ta'an ammaasii obbidoon bara amalisiidhaa siiree jechuudhaaf ta'an so kana hunda golmaddii qabne ragaadha kun hundi ragaa nu ta'a jechuudha Abiy Ahmed akka dhawamee jiru wanni obbidiyoo akka rooraasan hagaru shibeedhaas amalii jirmee jira shimallis duraan Itoophiyaa tan wajaraasan deeggaraa miti amma booda kana eega abidhawme kana Itoophiyaan teenya Itoophiyaan irraa fudhachuu hin dandeesse jechuudha gargartee laala Itoophiyaan irraa fudhachuu hin dandeessanii kuni sababbii lammeeffaa ragaa lammaffaa akka isin amantan akkatti beeytan evidensiidhaaf isin jiru sadaffaadha abidhawmuudhaaf ragaa sadaffaa qabadhaa wajjin jira abidhawmuudhaaf mallattoolee gartan wajjin raami are we together ragaan sadaffaan ragaa jabaadha ragaan sadaffaan deengaddaa leencoo lataatii fi diimaa nagooti alamuu simeeti mujrimoonni oppidoodhaa gurguddaan wal guurataniiti naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daar dhaqan Oromaaraa jedhanii waan dur Jowaar dalage waan dur Jowaar awoo karaa kana yoo deemne irra wayyaadhaa jee dur istirateejii nuti 2017 itti hojjetan saniifi isaan beekadhaa lola guddaa beeta mangistii keessatti kan dhukaafni rabbanamee Abiy Ahmed keessatti dhawame kan itti gaafatamaan dameetikaa pirezidaantiin naannoo Amaaraa ka duraanii irratti du'e lola guddaa beeta mangistii keessatti hooggantoonni Abiy Ahmed keessatti waliin bane lola san qabbaneessuudhaaf manguddoo tana karaa Gondar karaa Bahar Daar erga jechuun naannoo Amaaraatti ergan jechuudha naannoo Amaaraa oguu dhaqan wanni isaa irra geessuni ragaadhaa jechuudha jara oppidoo gurguddaa lakki Abiyyis baga dhooytanii gartee dhadhamuun tuwaamaa danuun baaftu mallee biyyoolii qabnaati dugdaa garaa taanee daa'inafnu baga nu dhooytanii hafnee jirraa kadues Amaaraa sunis keenyuma kadhawamees Abiy Ahmedis keenyuma ijoolleen gartee akkumatti shayxaanaa walitti kaase nuufi Oromoo fi Amaarii karaa dhaqan hin qabani walitti araaramuudhaaf dhufneef dhaqan wajjin jirra na dhagaa jirtu duunee hafnee san gartee sigalee nama guu gartee buula buusan nama tokko guu dhawme shaffe haanii buula buusanii sabboodaan araaratti deemanii jechuudha kun aadaa Oromoodhaati amma manguddoon oppidoo gurguddoon mujrimoonni gurguddaan kun eega lolli sun beeta mangistii keessatti banamee Abiyyis dhawamee gurbaan pirezidaantiin naannoo Amaaraa du'ee namoonni kunis warri dhawame warri hin beekamne warri Rippaabilikaan gaardiinis kadhawamee jira jechuudha so wanti akkamisaa kadhawamee jira jechuudha amma eega gaa wanni kun hundi baatii guutuu baalarra qabanii gaa waan kana akka hawaasni dhageenye miidhalleen akkan dubbanne achumatti waan dhagaa jalaa achuma jambar jedhanii qabanii taa'anii sanii manguddoon gaa wanni kun boodarra dhagamuun ooltu Abiy dhawamuunis ummanni waa dhagahuun oolu boodarra
gurbaa kanaas kaduu egaa deebisuudhaaf hin teenyu taamiraata eenyu isa maqaa isaa deebisuu hin teenyu kaati jarri wal dhabe kun obboleeyyanii tokko Amaaraa tokko Oromoodha shayxaanni wali kaasee gartee qawwee wali bananii Abiyyis dhawmeeti Khaanis lubbuun dabarte amma gaa jarri Amaaraa kunis yoo an kana dhagee lafaan ukka'u ta'a Oromolleen dhageessisaa isa obbidoo jin dhaabbattu dubbii tana gartee manguddummaadhaan fixaadhaaf ergamanii jechuudha naannoo Amaaratti Baardaar gaafa dhaqan Alamuu Simeefaan Leencoo Lataafaan dillee guyyaa masqalaa keessatti keessaa iskittaa ayfaraam gaam ayfaraam gaam ayfaraam jedha diimaa raggoo tokko arkeetiin viidiyoo isaa ayfaraam gaam ayfaraam gaam ayfaraam iji waasee kattiidha diimaa raggoodha Baardaar keessaa Baardaar keessaa akkatti jabaasee ayfaraam gaam ayfaraam gaam ayfaraam ja'a so wanni ergamaniif guddaan takka kana wanni ergamaniif sayyidaa manguddoon isa dandeessi leencoo jalaa qaba leencoo lataa jalaa qaba hip akka jalaa jaa leencoo lataadha ogguuni baasaniif diimaan akkatti ayfaraam gaam ayfaraam gadiin taa'e waliin kaa iskittaa tanaa anyhow dhaquun isaanii sun it is my point dhaquun isaanii sun sababbiin araara kana buusuudhaaf araara balaa beeta mangista keessatti baqatte dhootee Abiyyi madeessitee gurbaa kan galaafatsan araara buusuudhaafi garuu uummanni naannoo Amaaraa araara saniin fudhannee aara qabanii dubbiin cimcimtaan kun jalaa bahee icciitiin tun naannoo Amaaraa seentee jirti gurbaan keessan pirezidaantiin keessan ka duraanii dhawamee jira duu fi jiruun isaan beekamne Abiyyi Ahmedillee dhawamee jira oduun duruu isaan dura kuttee naannoo Amaaraa dhaqxee jirti jechuudha sama kinaa tana qabbana firaa dhaamfuu dadhabe hedduu qabbanaawaa qabbana guun dhaamsees anumatti weetimaa yeroo duuba akkasitti dhaqanii warri naannoo Amaaraa waan sanii fudhanne manguddummaan fudhannee keessummaa oppidoodhaa tana tana hin simanne akkuma gartee ooltee bultee jalaan jenna ooltee bulteedhaa hundeefneef dila isaan ulaa gubbaa dhaabbatee eerpoortii irra dhaabbatanii indeetne kujayin Amaari laalet marraa'us leencootu maamale diimaan leencoodhaan siinirra wayyaadhaamee afaan Amaaraa siinirra beekaati dubbisiyaan leencoo achi geeti indeenne geetaa የመጣ ነው ከኦሮሚያ እኮ ነው ጉጄን ላሊቱ ጀላውስ ቦዲ ማሊ ነንደ ገንጀሪ ቲሜ አለሙ ሜት ቲ አለሙ ነጭ ሁቴቲ ማን ይቅርታ አቶ ጉጄ ማን አንተ ጀሪ ሰልባቴቲ ቦደረችራ ሆቴል ክሬፈቴ ሆቴል ደቀኒ ዋተክልን እንታኔ ቦምቢኑ ረዶቴ ቂያማ ሲነኒ ሰልጲና ሀጎገተኒ አችራ ዴቢያኒ የቹ አችራ ዴቢያን ልቡዳን ከኑ ልቡዳን ባኔ ዋን ከናዘ ቂቲ ሚዳን ግድን ባፍኔ ጫሉ መጃኒ የቹ አመጋ ዱቢን ጆር ባሱዳ ሁን ዋን ከነ ጉባዳና ነው የት ዱቢን ጆር ባሱዳ ከና ወኒን ራሸኩ ሶዳን አንቀቡ መንጉድማን ተይቱኑ ማሲብ ይከዳ ዲና መንጉድማን ተ ወላሂ አንከነ ቦደነማ መንጉዶ ቀብሶ ቱሪቶና ይናመና አክረም ተቆጥና ማን አለንጆ ስናመኑ ዲማ ፊ ወረ ገላሰ ደንደገነ ገላሰ ፋና ማን ከወጃ ገው ፍርማን ኡምሪቲ ያረቻቱ ይሰበልን ማን ከወጃ ማሊፍ ቀብሶ ተናፊ ዋይዱ ደበ ilmoon qabu hammaattuus toltuus oromoo dhaqaba isafa if keessatti wallahi khabaja addaatiin qabaaf galaasa khabaja addaatiin qabaaf always garuu dheengadda gondar dhaqeetiin harkatti booreysa waaniin sammuudhaa qabu hunda wallahi gaafa miidhagallee wajji nyaannee wajji dhuyne durillee wal beeyna galaasaan namaan akkaan jaaladhu keessaa'e garuu dheengadda gondar dhaqeeti garana booreyse garaa kanaan nama daa'e wallahi
kuniin galaasanis dhaqee Gondar jira guujan garaan na bade maaliif inni silaa siyaasaa keessa seenuu baate akkuma taa'ee dhugaa itti beektanii ana aksii irraa eege maa siyaasaa keessa seenee nullee qalbii cabsee maqallee billee isaatiitiin inni waan fedhe soo irra laatu waan fedhe taa'ee yoo mana kananii fi nagaan taa'e ilmaan xumuruun qabu leencoo faan ilmaan qabanii jireenya isaa guutuu qabsoo Oromootaan dhabee an silaa waan gadi gadi irra laalu gartee waan gadi gadi irra laalu sigalee garuu dheengadda ol kutuun sun xiqqoo garaa na boodessitee jarri keessatti hoongawee gaddeebi'ee jechuudha hoongawanii tichirraa gaddeebi'anii jechuudha akka isaan bagguu joor baafne jedhan joor kun maaliif baasuudhaa deemanii je'ee shakkuu anis mirgaan qabaa jechuudha ani mirgaan qaba laata gurbaa kana oppidoon dubbatti yaaddee fi baasuudhaaf deemti moo si gala dubbatti yaaddee fi baasuudhaaf deemti moo akkam waan jiru laaluu mirgaan qabaa isillee itti yaadaan jechuu barbaadaa waan inni amma asi kana sammuu keessa deddeebisaa ani oduu dabarsaadhaan jiru niwsii si karaan jiru waan akka waayitti gubbaa kanaan bu'aatiin isitti haasawa waan akka waayitti torban samii kanaan bu'aa jira oolummaas xiqqoon hin qabee kadhaa oolummaadhaas niin qabaa siyaasaa Oromootis akka gaariitti hin xiinxalaa waan dhufaatis dura nama laalee arkuu danda'u kana namana kana rabbiitu naan badhaase waan addeema nama dura arkuu danda'u haalli gaa waa oolummaan gandaan dabartullee hin beeyne waa oolummaan gandaa nakkutullee hin beeyne waa if dura laaluu hin danda'a tilmaamuudhaan hin danda'a dandeettii taatuu hin beeyne wanniin anjuu hedduu dhufaa akka waan waayitiin ni fakkaatti sigalee akkasitti hubadhaadhaa oduu dubbisaan jiru odeessa maasii maali waan diinni keenya mana keessaa hasaasu waan diinni keenya mana keessaa hasaasu waan diinni keenya sammuu keessaa yaadu waan saniin gabbaasee dubbadhaa waa'ee guunjee waan birti birtinaa waa'ee amantii keessa hin jiru biraan baanu taafte gaa walitti deebina kabeettan taafte walitti deebinaa walii sheer godhaadhaa waan hin hangaan jee kana warreen boodara seentan irra deebi'aa dhageeffadhaadhaa fayyaataa anis bakkaan deemutti dhiyaachaatiin jira irra deebi'ee jummaa mubaarak kana booda waaziin tiyya guyyaa jummaa taati guyyaa jummaadhaa khutbaa booda ani dhufeetiin khutbaa siyaasaa isinii godhaa jechuudha. Sasaabirruu Baaroo Tumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Lammii Bakar Abdii Caalii Shonee